history too. Yooyyaa baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Chaanaaliin kun chaanaalii keessan. Viidiyoon kanneen kana fakkaatan akka isin qaqqabu yoo feetan, subscribe, like, comment gochuu hin dagatina. Har'a immoo akkamitti paaspoortii imeelii keenyaa yookiin Gmail keenyaa jijjiiruu akka dandeenyu ilaalla. Search engine irratti deemnee Gmail jennee barreessina. Click goonee enter goona. Isuma jalqaba nuu dhufu irratti click goonee seedha. Gara imeelii keenyaa jecha. Seennee saayitiin isaa nuu dhufa. Saayitiin isaa gaafa nuu dhufu footoon keessan kun asitti dhufuu qaba. Kana footoon keessan ni jalqaba karaa harka mirgaa kanatti isin dhufuu qaba. Isarratti click gootu jechaadha yoo saayin taatanii jirtan jechaadha. Mana jiru account isheetti tunna. Erga isa kana tunnee gara saayitii isaatti nu geessaa. Asirratti gaafa asirratti argamne security jechi ishii jettuu bira dhaqna. Maaliif paaspoortii keenya jijjiiruudhaaf waan ta'eef security bira gaafa dhaqne asii gadi buuna. Jecha paaspoortii jedhu barbaanne asii gadi buunee jecha paaspoortii kun arganne irraa sitti isa bira click goona jechaadha. Paaspoortii keenya click goonee seennaa. Paaspoortii haaraa jijjiiruudhaaf karoorri keenya erga seennee new passport kan jedhudha nuu dhufa. New passport irratti paaspoortii haaraa guutuu qabdu asitti caddistanii jechaadha. Paaspoortii haaraa kan keessan kan hin irraanfanne guutuu qabdu wantoota afur makachuu qaba. Capital letter, small letter, numberii fi functional kan jennuun isaan kun arfan yoo makate strong ta'a jechaadha. Si amma too short shii jettu argatanii amma good jedhee strong jedha sitti argitan ta'e. Na strong gaafa ta'u hakaroonni baay'een cabsuu hin danda'an jechaadha. Na paaspoortii keessan waan isin galchitan arguu barbaadan immoo kun ishee akka ijaa kanallee tuquu dandeessu jechaadha. Kan dhokse waan ta'eef change passport ishee jettu click goona. Messaging tokko pop up nu godha jechaadha. Change passport gaafa jennu argitan ishee kana. Your passport was changed. Paaspoortiin keessan jijjiirameera jechaadha. Paaspoortiin keenya jijjiirameera. Akkatti paaspoortii keenya jijjiirachuu dandeenya. Subscribe, like gochuu hin dagatina. Horaa deebanaa. Thanks for watching.